قرآن 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 دواد كوبا هوندا كنوف كنوفيا يا مد غمچو جچا ربي خيا نمتهم جباتو هندا فوني لافا جيرون مسلم توتا إسان تولي إفا قرآن 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هورتفتوتا تي في إسلاما خنفقو جرتني في ديهو جرتن بكا جرتني تي سلامتان ربي سبحانه وتعالى جنة خيستي قبروتني ساتن سماتو ربي سبحانه وتعالى إسين اتحاد أكبسي سجتلا خنفقو جرتنيس ديهو جرتنيس خبنية خيسة جرتنيس خنبية خيسة جرولين جروس هندي خيسنو ربي سبحانه وتعالى بكا جرتني تي نجيسنا هقولو بلا ركوبا في لبا في إبر ربي نجيسنا هباسو يا دام ودرس ربي سنا قدسو الرجاء إن شاء الله رحمة ربيتين فدي ربيتين تي في إسلاما استوديو إسا خنجرتي من صوتات الرا خيسوما خينيا خبجما في جالتما تيما وبريس خينيا إلما خيسن قاري الشيخ دكتور عفيف محمد تاج استوديو تي في إسلامتي أفير رني أستي ولتي رفني يوربي فدي إن شاء الله سجنتا جبابدو صدركا قرآنا والفينا قرآن نكابو كبجا قرآن نكابو بوء قرآن نكابو وانجا وجلتي قادي سسان جلتي قادي سيفني استوديو تي في إسلام رفني جرا إسنجا وري أمنو داوتشا جرتن وان هجتني إستني وان ياتني إستني قلبي تكان أول باتني دينك الرتي والباتني حال بريدان كماتي كابو إلمان هذا منا أبا منا والانتيسني سكنتا كان أكا قود الرافلتن أكا رغمتي بو الرابو فتن أبديوانين كابوف مينمو بكجرتني والتسيسيكا ماتيس كمانا دوبا جروس ياما والانتتائسين جنة. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله والله. duraan dursee ulfaadhaa yaamiinsa TV Islaamaa dhageessanii asitti gaa isteejii takka immoo istuudiyoo TV Islaamaa kan nuti argamu keessaniif dhugumatti ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna gaa. Isinis ulfaadhaa warri TV Islaamaatis atis gaa sagantaa kana qopheessitanii naaf firuu keessaniif galatoomaa jechuu barbaada. Inshallah kam qabbanarra kam jirtan gaa Minnesota yeroo qabbanaa dhuftanii? Alhamdulillah. amma xiqqoo wayyaa'ina fakkaata ramadaana keessa xiqqoo qabbanaa ture alhamdulillah. Akkuma gartan gaa qilleensi Minnesota gaaf takka ni qabbanaa asumatti isa marateeti deebi'ee wintara ta'a. Amma kalee o'ee fa'a qaama har'asin o'eettee goonneetti deebi'ee immoo qabbanaa. Naam. Akkasuma gaa baruu jirra amma alhamdulillah. Alhamdulillah. Kun hundinuu gaa fedhii rabbiitii fi murtii rabbiitiin taha. Rabbiin gaa subhaanahu wa ta'ala qilleensa bareedaan waa godhu jenna. Haa ta'u gaa hordoftoota daawwattoota keenya mee gaa doktor arraan tana sagantaan dhufneef akkuma waliin beeknutti gaa sadarkaa qura'aanni qabuun wal qabsiisee hawaasa keenya kullu jadiidin lahu lazzaa namni kun beektaa waan hedduu waa'ee qura'aanaa namni hedduun dhageenya hin jiru. Qura'aana namni sadarkaa isaa hin beekne hin jiru jennee hin yaadnu. Laakiin immoo yeroo hundaa'uu namni yoo narraa dhagahee fi isinirraa dhagahee akkaataa addatti dhagahuu qaba. Namni kun hundinuu bifa itti ibsu qaba. Kanaaf meegaa irra Dr. Afiif qura'aanaan wal qabatee sadarkaa qura'aanaa kana bifa kamitti nu ibsuu dandeessan? Qura'aanni duraan dursee maali? Qura'aanni kun jechuun maali duraan dursee? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
qur'aana jechuun gaama sandura akkuma ati jette waa'ee qur'aanaa dubbatuuf yeroo hedduu sheekoliin dubbatanii nama hedduu dubbata waluma yaadachiisuu fi anis gaammoo akkuma ati jette akkanuma bakka waanuma kanaan dura dubbate meeduma deebi'uuf afaan laafaan namuma sheeka guddaa alima guddaa sanii miti istuudiyuma keessaa kanas immoo xiqqoo hamirqaansinu jenneeti egaas dhufne yaaziyaaru jenneetuma akkasii gaa qur'aana waa'ee qur'aanaa gaa kamni irraa dubbatanii kam dhiisaniin kun wanni bal'aadha waan hedduutu qur'aana irraa dubbatamuu danda'a garuu gaa gaggabaabsineetuma ummatuma waan xiqqoo yaadachiifna qur'aana gaa qur'aana jechuun alqur'aan huwa kalaamullah qur'aanni kalaama rabbiiti karaa jibriiliin ergamaa rabbii keenya sallallahu alaihi wasallam irratti kan bu'e akka nuyi qur'aana kanaan rabbii keenyatti gabbarru akkasumas immoo mu'jizaa ergamaa rabbii keenya sallallahu alaihi wasallam isaaniif kenname jechuudha wagga qur'aana jennu gaa qur'aanni kitaabota rabbiin buuse kanaan durarraa irra caalaa qur'aanaa ta'e kitaabaati maali wanni tokko qur'aanni kun amma afdal almalaa'ika malaa'ika irraa ka irra caalaa eenyu jibriil immoo rusultoota irraa ka irra caalaa ta'e ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam itti aansee immoo qur'aanni kun ji'inni itti bu'e ji'a ramadaanaati ji'a hunda irra caalaa ji'a immoo halkan sun immoo ramadaana keessaa leelatul qadrii khayru min alfi shahri jennee ka akkasitti eeggannu ashara awaakhir keessa akkas immoo ummanni itti bu'e kun immoo ummata ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam kan rabbiin khayru ummatiin ukhrijat kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas nun jedhe jechuudha akkasitti gaa sharafa akkanaa qaba jechuudha qur'aana jechuun waan akkasiiti sooma isin waashan lafa keessan qur'aanni kuni innaa ulfina isaatirraa sadarkaa inni qabu keessaa malaayikaa hunda irratti hin buufamne dura rabbiin jibriiliif kenne jibriil irraa immoo irra caalaa jibriil jechuun jibriilis irra caalaa malaayikaati itti aansuudhaan irra caalaa ummata rabbiin uummate keessaa ilmaan namaatirraa hundinuu rabbii biratti osoo qixa ta'u rabbiin gaanii filata nabi muhammad irratti bu'eettan nabi muhammad irratti bu'uun isaa kunis ji'a 12 qabu keessa rabbiin ji'a ramadaanaa filateettan sadaffaan san ji'a ramadaanaa keessa ammas halkanowwan rabbiin qabu keessa halkan irra caaltu halkan leelatul qadrii jedhamtee waamamtu halkan sadarkaa halkan kabajaa san booda ammas halkan kana boodallee ummata irra caalaa ji'a rabbiin filate ummata muhammad irratti quraaniin tun buufamteettan waashan sadarkaa qaba ofiifuu akkasii waan guddaadha jechuudha akkasumas immoo maqaa qur'aanaan beekna maqaa hedduu qabu imaam suyuuxiin maqaa 55 qur'aana rabbiin qur'aana keessa rabbiin maqaa 55 waamee subhanallah wanni beeknu tokko immoo yeroo baay'ee ulamaa'ii waan jettu kathratul asmaa'i tadullu ala sharafil musamma wa 'azamatihi Allahu akbar wanni tokko maqaatti baay'atuun wanni sun waan guddaa ta'uu mul'isa jechuudha ulfina qaba jechuudha kabajaan isaa guddaa kabajaa guddaa qaba rabbiin amma maqaan isaa laa yuhsaa 99 yeroo baay'ee namni rabbiin maqaa 99 qabeedha maqaa rabbii 99 qofaa miti maqaa rabbiin kan nuuf himame 99 sanii garuu kan rabbiin nuuf hin himne أو علمته أحدا من خلقك واستأثرته في علم الغيب عندك يا نامتي دعائي كيست مقا ربي إنه في همني مقا هدو قبا ربي كانوا بينوا في كانوا تنبين يجوا هدو سقلتمي سقل قفامتي مالي كن ربي وان قداته أو ألفنا ربي نتاقر سيسا كسما اسمه قرآني كن ربي ران وقفه وان قداته يجوا معجزة لك جنة زبنا يرقم ربي صلى الله عليه وسلم عربني فصحى الآن بكمان لغة عرباتين صح قرآن يكون لغة ثانيتين بوئه قالوا ربين يوم يكون لغة هنتاني تن مي وانا كسافي دايلين تحدى الإنس والجن عربوتا قفام تجال قبا إنسي ما في إلما نماتي في جني هندا مي في دايلين قل لو إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله في
فيدو هندن دانجل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سبحان الله ربين سنبودا عربوتا تيرغمن يرغم ربي صلى الله عليه وسلم فليأتوا بحديث مثله ربي سبحانه وتعالى ما يفيدني وان قرآن كان فكاتو أمس قبو سيف تشالنجي كان هاي أبو بعشر قل فأتوا بعشر صور مثله نعم ما هي بوتوسا سني ديسني سورة ما كل أنواع قرآن فكاتو في داير ربي سبحانه وتعالى أمس قبو إيه كان اللي دمنان وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ما تكلم في دايرين قالوا في دون دندهاني بقنا تقول تك سورة ما تكلم نعم كنافو معجزة قد ربي سبحانه وتعالى إرجما ربي كان يربوسي أكا أمني كن أمني مسلمة ربي تنقبر في يروك ينتي أوف نويتشودا حتى أمة ججبا قبضني لي يا مدة أبا فتني يا مي جتشمتا كون كوتا جيني بر إندن ديسني سو قرآن يكون إنجفتا ريتشو إنجفتا بر آيات محمد سورة البقرة كان كيسا فإن لم تفعلوا يو كان قولوا دبدن ولن تفعل إنه انقوت أنو يا ربي قولوا في الانتسن إنه منقوت أتي أما فكين يفنمني توكو أستاذ ناصر نعم أتي وانا كنا قولون دنديسو سنجري أتي برس وان سنترا ينقوني نعم يالي وان سنقولو نعم دروما دربين دنديسو سنجري نما أرسابر تيكي كيس نقا تيكي أما ربين سنكي سانقلچي ولن تفعلوا هندر أكسا مالي كأني وان سنقولو دندانقرو هندنديني ورّي يالي اللين نفشلي نفشلي أكا قرتي مسلية منه نعم سبحان الله سو قرآن هوني ألفين ساتر قدنا ساتر ومني قا لغا نبي محمد ناسي خون جتشا قرتي نما فالفلاتي جتشا قرتي ولا ليساتي جانيتي كشناتي قراتران سنيفو جي ربين قا مي قد مفيدا جين جتشو مي فكاتو قرآن خانا حرفي تكالي بيت مما ألف لاميم جنابر قاف صاد ألف لام ميم ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد خناهم ده جنة كان اللي في دود الأبن جتشو سبحان الله دوبا دكتور كان أول كابسيسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نما القرآن إنبريسان إنسان نيسين دبيسان ما القرآن كن دب أكمتي نما إنبريسني نما إندبيسني مهي زابيقا قرآن هوني إساني رتبو فمي عالم أفراب سمي أما حكمة ربين إرقام ربي كان صلى الله عليه وسلم كتبوا أبو نساني دبسوا أبو نساني خيري قد دبجرة حكمة ربي مالي في وصو إرقام ربي صلى الله عليه وسلم دبسوا دندهاني في كتبوا دندهان سلا أو في كتبته بكبيرار قارئ في ديران ربي سبحانه وتعالى ما جل القرآن كيستي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إسانو أك إرجع ربي دبسوا هندنديني كتبوا هندنديني بيكني قرو وانجل أبن وليد بن مغيرة أبان خالد بن وليد صح إستي كنو محمد صلى الله عليه وسلم وأنا كانوا في ده مية كم جنة سلا سيريا كم جنة وني قربان كنا أركان كتب كم جنة صلى الله عليه وسلم لما كتبوا دندهم متي دبسي بكبيرة رافدة وانجل أبني النام جلن اتيادي إنه فكر قدر وان مال جئمي مال جئتين وان كان الرب اللي سيد اتيادي إنه فكر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر اتيادي بودما كيسي ساعة من تكالوغاته إن هذا إلا سحر يؤثر الأمر سحري بكبيرة وراب بمير فلفلة إرجع ربي وفي كتابون دنده دبسون دنده قروب كبيرة ورابي في دي كسجرا سورة الفرقان كيس سمال جل أمو ربي سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا نما براتو سجر قارو جرا بكبيرة راهي سسابتي فدا أساطير الأولين كوني وان ولك كبي في ده أدور دوري وانا كسي جانيني شيكو فاجانين كسي جانين جيتشو مالي أما إرجع ربي صلى الله عليه وسلم دبسوا أبو نساني كتبوا أبو نساني حكمة ربي دروما دربي قب إسان قب إسيتشودا وان جري سونغنا جيتشو في ديم تسا ربي نبيكا درسي بقى سن جلاب اللي اسمه أمي تيمي كسي جيتشودا سو أما نبي محمد عليه الصلاة والسلام بريسوا أبو نساني دبسوا أبو نساني أمي جنانغا
ummiyin kuni yani nama garte awama osoo taane nama jahila osoo taane asbiratti nama waa beeku garuu dubbisuu fi barreessuu dhabuu rabbi subhanahu hikma isaatiif ragaaf godhe waan kana rabbi subhanahu ta'ala ummata kana garte waan isaan jaan dhabamsiisuuf jechuudha uzri takkalee namni katabuu hin dandeenye fi qara'uu hin dandeenye qur'aana kana hunda qalbiitti qabatee taa'u jechuun kun ma kunta tadri mal kitab wala al iman jeni sabo waan guddaadha jechuun naam waan rabbiin qalbii namaa keessa kaahuu danda'u malee waan biraati miti jechuun yoo isaan yaaduu danda'a yoo xiinxaluu danda'an rabbiin sila kanaaf sadarkaan qur'aanaa kuni waan guddaadha ulfaataadha waan ulfaataas rabbiin ummata ulfaataadhaan fedhe dachii ulfaattuu keessatti buuse ummata ulfaata irratti buuse namni qur'aana qara'e illeen namni qur'aana qara'ee barsiisee illeen akkasumatti ulfaata namaa ta'e jechuudha qabaatti yani khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama jarmaa jirratti debi waa shana namaatti jette keessa rabbi guddarraa bu'e jibriil irratti buufame jibriil nabi muhammad buufame alayhi salatu wasalam yeroon inni buufame ramadaana keessa buufame ramadaana keessa halkan laylatul qadr keessa buufame halkan laylatul qadr kana keessa ammas ummanni itti buufame ummata muhammad ummata irra caalaadha jenne ammas namnummaan qur'aana kanaahu baratee qara'ee itti dalageellee barsiisulleen irra caalaa ummataa taallee jenne yaa subhaanallah caalaa namaati kana caalaa immoo hadiisa keessatti rabbi maal jedha inna lillahi ahlina subhaanallah hum ahlul qur'aan man hum jedhamee naan hum ahlul qur'aan ahlullahi wa khaasatuhu namni qur'aana qabu bara ahlullah jedhama agartee sadarkaan kana caalu jira abuati faamilii warra mootummaa waliitu yoo jaan warra suudii kanaama al warra jaansan al suudii irraa faamilii yoo sin jedhan hangammaddaati umrii tee baraatiin daliidu biliyoonni osumatti raftu osuma ciistu akkaawuntitti gasii bu'a akkasi warra kabajamaadha warra badhaadhaa kanatti namni maxxanuu fedha duniyaa kanarratti garuu immoo ahlullah rabbal aalamiinaa ta'u jechuudha ahlullah hogee jedhamtummoo waan kan jedhanii kun namaa ibsi ahlullah jechuun daawwattoota keenyaas biratti isheenii itti fedhanii ummata rabbiin filate jechuudha ummata rabbiin hobxeesse jechuudha ulfinarraa kabajarraa jaalalarraa jechuudha malee ummata rabbiiti gisee jedhamu ummata gartee addatti rabbi subhaanahu wa ta'ala waahilummaa rabbi waliin qabu jechuudha miti ummata jaalalarraa ulfinarraa kabajarraa rabbiin hobxeessee filate jechuudha amma sammalee sheekha bar inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ya rabbi subhanahu qur'aana kana akkasumatti amma ulamaan gisee jaan qur'aana kana nutiitu busi rabbiin nutiitu tiifata yani waraqaa qofaa miti jaan rabbi waraqaa tiisuudhaa miti jaan namticha qur'aana qomasaa keessa jiru san nama qur'aana qomasaa keessa baadhate san nama isallee waliin tiisa jaan naam kanarratti waan dabalatan qabdanii akkasuma gaawwan qur'aana gaawwanni hedduu rabbiin ni tikse jette kanarratti amma yeroo ammaa kana yoo agartee jette namni budaan na nyaate sihirii na godhanii iji na nyaate maali waan hedduu jedha rabbiin qur'aana kanaan akka of tiksinu nu himee jira akkasumas immoo ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam qur'aanni dawaa akka ta'e nu barsiisanii jirani kanaafuu namni qur'aana qara'u yoo dhugumaan qur'aanni kun dawaadha inni itti yaanne rabbiin itti wanunazzilu min alqur'aani naam wa shifaa wa rahmatun lil mu'minin yoo itti amannee jenne wanni amma budaa fi maalii jinni jaan kana qofaa miti hatta dhukkuba biraallee alhissi wal ma'nawi jedhan dhukkuba ka qalbii ka keessaatii fi ka jismiillee kan utuu hin beekne ka jismii ka gubbamaallee ka amma asna dhukkubeetteellee harkaan qabattee yoo qaraate sahaabtichi akkasitti gurbaa bofaan iddame sirra qaree bismillah faatiha torba waan biraan qaraane quraanuma faatihuma yeroo torbarra qaree gurbaan sun fayyee subhaanallah waan akkasiiti quraanni dhugamaan yoo qalbitti itti amannee rabbiin nama fayyisa sababa sii ta'uu danda'a jechuudha qalbii fayyisa qaama fayyisa sammuu fayyisa daawwattoota keenya gaa doktor Afiif waliin jirra sagantaan waa'ee sadarkaa qur'aanaati insha Allah boqonnaa gabaabaa fudhattanii gaa
bishaanii fi shaayinaa dhuganii walitti deebina inshallah turtii gaarii. TV Islama ya TV Islama TV Islama Khan isa hordofe hin qabu nadama ashamnu ashama ya TV Islama. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورد فتوة دعوة تي في إسلاما بقنا يا ربي ولينو ديبسه بقنا كنيا في تنين وتلين سنين ديبنا جر. إتيان سودانغا دكتور صدركا قرآن رادو بني جرا. مي قبتي توكو كا جدوران تطويني إسنا فكاتا إنتويني إسنا فكاتا. لماذا أنزل الله القرآن وانجو ربي قرآن خنا مالي بوسي صدركا سابيني أما قل فينا سابيني درجة سابيني مالي بوسي ربي سبحانه وتعالى قرآن خنا القرآن نجا كان نوفبو فميف يرو إرجما ربي كي صلى الله عليه وسلم إرجما سن يرو وقتين سن يرو جا أمني دكانا كيسة تري ربي مالي وانبرا قبرني ظلمي باقي جرا وان هدو جرا كنافو أمتا دكانا كيسة جروسان غرا إفاتي باسوف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور دكانا را غرا إفانو باسو في قرآن كن نبوف مي أكا أما يانو كان منو مكيني كافني كانو مقراني guyyaa jumaa suuratul kahfi qaraanee gaafa mirkaanne guyyaa biraatis xiqqoo qaraanee immoo yookaan ramadaan ma keessa qaraanee akka lafa keenyuuf miti jiruu keenya hunda keessatti qur'aana kana itti hojjennee rabbiin itti gabbaruuf buufamee jechuudha. gabaabatti qur'aanni kun dastuura keenya jechuudha. Dastuura keenya jechuudha. Sa'aatiinis akka nu jalaan dheeran gabaabsinee akkasumatti jechuudha. Jiruu keenya itti ooffatuu fi rabbi ittiin gabbaruuf nuuf qur'aanni kun gaa ummata نبي محمد عليه السلام دلتا مكاتي أمة عربا كيستي دلتي قصد عربا را قريش را دلتي رقم ربي صلى الله عليه وسلم كيف كان أحوال العرب قبل نزوله وبعد نزوله حالي أمة عربا خوني أمة سن كيسا أصو جراتورتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يكون انتبو فمي حالي ساني قرآن أصو بوفا من درة حالي أمة عربا خون كيسا قريش أكم ترمي إيغا قرآن انتبو فمي هو حالي ساني بفا أكميتي جيرامي والله حالي ساني قاكم أما جد إحسان ظلمي هدو ولي رد لغات راني ظلمي نرى قدامه شركي لا إن شرك لو ظلم عظيم ربي ملي وان برا وان هدو قبرو تران سنو ما فاجأ في تاني ربي انتقو إرغما ربي إرغمينا أجعل الآلهة إلها واحدة أولو الإبسة دي في ميكا قبرو جرا إسانو أما في نسان ننتاني تكبتشان نجرا يعني كستي أجايب فتاني ربي ملي طاوتا واني سنما هدو قبرو تراني ظلمي وللرد لقو تراني يو إلمان دربار قتن قربو تراني أولو تراني أكاسو ماسمو غسان والفجاساني غسا يبلو يعني والأجيسو تراني وقادي بالفا مدينة أوصي في خزرجين لما نقص عرباتي سبحان الله فتنة يهودا نسان ولا كان يهودا ناتشتين تيكو وني نساني لكوف ساني قالوا مني عرباكم يو توكته جباتي إنسان لها في دبي إنسان ولا كان ولد دراني برد إبا في ميكا قصة توكو بر كستي ولولو أو في خزرج وري نانو مكة جدوس قبائل هدو جرا إنسانس أتي هندما فو مالي نما هم نقبتو isa kaan irra ajjatee jiraatu ture jechuudha. Politically, economically jechuudha. Waan akkasii zulmii hedduu keessa turanii. Saamichaa ture jechuudha. Saamichaa ture waan san hunda eega Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana kana buusee booda ummanni sun tokko ta'e. Subhaanallah. Warri bara dhibbaa fi meeqa wal waraanu ture tokko ta'e. Araaraman. Maaliif qur'aanni gosa feetee tahi gurraacha tahi diimaa tahi araba tahi ajama tahi نمن لا إله إلا الله جنان ربي تأمنان إرجع ربي صلى الله عليه وسلم تأمنان دبير راد سبحان الله سامبودا كوري أكسيت إناته ترى ظلمي أدا كيسة ترى سون إيجا قرآن نبوه فمي يروم مجابا كيستي
dubbiin isaanii aalama hunda waliin gahee namni isaan sodaatu ka'e jechuudha. Subhaanallah. Uummanni tuffatamaan kabajamaa fi sodaatamaa ta'e jechuudha. Warri tuffatamaan sun amma qur'aana qabatanii jennaan qur'aana kana hojiirra oolchanii jennaan. Subhaanallah. Warri yeroo san gurguddaa jedhamu warri Fursii fi Ruumii khabara jara kanaa dhagahanii sodaatu ka'an jechuudha. Kanaafuu qur'aanni maqaatti godhee uummanni warri sahaabaa sun dachiin tun ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam irra caalaa kan ishiin baadhattee eenyu sahaabota isaaniiti. Sahaabonni sun bakka hin geenye hin qaban dachii kanarratti islaama kana bakka hunda babal'isanii ilaa biyya teenya illee Habashaa. Ilaa Habashaa illee dhufanii turanii. Uummanni kun warri sahaabaa rabbi irraa jaalatu lakkoofsi isaanii xiqqoo. Khaalid fa'aan radiyallahu anhu wanni jeeshii lakkoofsa xiqqaa qabdu tana fa'aa warra kuma dhibba meeqa qabu fa'aa deemee isaan fuuldura dhaabbatu ture. Kun guutuun maali namni qur'aana qabate rabbiin duubaan jira jechuudha. Akkasitti rabbiin xiqqinarraa guddaa isaan godhe aalama hunda yeroo ammaa gabbartii mukaa fi citarraa gabbartii rabbi tokkichaa gabbaruuti. Rabbi tokkichaa gabbaruuti garasitti isaan jijjiire. Dukkanarraa gara ifaatti. Dukkanarraa gara ifaatti. Wallaalarraa gara beekumsaatti. Laafinarraa gara jabiinsaatti. Allahu akbar. Isaan jijjiire akkasitti aalama hunda waliin gahanii jechuudha. Qur'aanni gaahinoo akkana nama godhaa jechuudha nama sirriitti itti hojjetee. Aalama jijjiire ganda tokko qofaa miti jechuudha. Makkaa fi Madiinaatti hafne. Subhaanallah. Bakka hunda waliin gahee. Ifaan achitti qabate sun. Ifaan achi qabate bakka hunda ibsee. Subhaanallah. Uummata alamaa kana dukkanarraa gara ifaatti baasee jechuudha. Wallahi waa himameen dhumu gaa sheekha. Silaa gaggabsaatuma deemna malee. Gaggabsaatuma deemna gaa. Manni wanni inni godhe waan tabaati miti jechuudha. Qadrii keenyaa waan dubbatamuu danda'u miti. Waan kitaabni meeqatti allafame. Warri gurguddaanis sheekkoliin inni dhugaa aaliin gurguddaatis. Akkuma isaatti dubbata. Waan haasaanii fixuu danda'anii wanni qura'aanaati. Naam. Waan akkasii. Wallahi galatoomii daawwattoota keenya gaanuti gaggabaabsineetuma afaan lallaafaadhaan afaan ijoolleen teenya nu fahamuu dandeessuun afaan wal fahamuu dandeenyu malee amma gabboon eegaa tafsiiraa fi hadiisaa fi guddaa saniin gartee isin wareersuun barbaannu yaa lallaafisaatuma deemna inshaallah. Duuba sheekha qur'aana kana gartee jireenya keenya keessatti waa hunda keessatti ittiin dalaynee jiraachuudhaaf itti fayyadamuu jechuudha. Waan ittiin nu ajajee fi waan irraa rabbiin nu seerarraa dandahama akkam. Kun amma qur'aanni maaliif buufame inni gizee qur'aanni kun rabbii keenya itti beeknee itti gabbarree ittiin jiraatuuf jennee miti san qofaa miti jiruuf jireenya keenya keessatti guyyama guyyaan jechuu jiruuf jireenya keenya keessatti qur'aanni dirqaman waliin jiraachuu qabaa jechuudha. Siyaasa keessatti dinagdee keessatti hawaasummaa keessatti akka dhuunfaatti namni tokko akkamiin jiraatuu qabaa. Lammaffaa namni tokko faamilii isaa wajjin niitii isaa wajjin namni tokko akkamiin jiraatuu qabaa. Hawaasa isaa wajjin akkamiin jiraatuu qabaa. Biyyi tokko akkamiin biyya biraa waliin akkamiin jiraatuu qabdi. Kana hunda nu barsiisa qur'aanni jechuudha. Akka namni akkanumaan rabbi tokko qofa gabbara waa'ee sanii bichaa miti. Qur'aanni waa'ee tawhiidaa ni dubbata. Garuu immoo haala jiruuf jireenya keenya akkamiin oofachuu qabna waan hunda irraa tuttuqa jechuudha. Wanni inni hin tuqne hin jiru jechuudha. Wanni inni hin tuqne hin jiru. Gara saayinsiitiin isoo dubbattees barra. Waan hunda rakkoon amma alama kana keessa jiru hundi maaliif dhufu? Sababi quraana dhiisuu keenyaan. Irraa fagaanne. Irraa fagaanne. Namni amma yoo akkana jettu akka waan laafaatti ilaala. Yaa uummata gara quraana deebi'a gara rabbii deebi'a rakkoon amma nurra jiru kun nurraa ka'a. Rakkoon quraanaa fi kana maaltu waliif fide? Doolaarri waan akkana ta'eefi biyya akkanaa kanatti waan saayinsii waliidha. Saayinsiin akkana jedhee maali? Qilleensi jijjiiramuu kun hundinuu waan hedduu uummanni waan baay'ateef ikoonomiin akkana ta'e ijoollee wanni ilma hin heddummeessinaa waan hedduu jedhan. Rakkoo guddaan alamaan kanarra deemaa jiru maali? Quraana dhiisuu keenyaani hadiisa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam irraa fagaatu keenyaani yoo gara jiruu keenya karaa hundaan quraana kana itti hojjetuuf rabbiin bakka hedduu keessatti quraana kana gallaalaa mee hubadhaa xiinxalaan hunjaa maaliif? Xiinxalaa maali amma afalaa yatadabbaruuna alquraan wanni aslan quraanatti amma haa hojjennu
quraana jiruuf jireenya keenya keessatti itti hojjetuu qabnaa kan jennu maaliif namni waan tokko itti hojjetuuf dura bar waan san fahamuu qabda waan san yoo sii galuu dhabe akkamitti hojjetuu dandeessa kanaafuu rabbiin quraana kana xiinxalaa kan nun jedhe quraanni sun waa'ee maalii dubbatuu jira waan maalii dubbatuu jira maalii nu ajajuu jira namni yoo ma'anaa isaa tokkoffaa namni quraana xiinxaluuf ma'anaa barachuun nu barbaachisa asumaan gaawwatattoota keenya quraana qara'uu qofaa miti lafzi isaadha tafsiirallee dandeenya baratuu qabna ma'anaa isaa hiikaa isaa baratuu qabna san booda hiikaa isaa eega baranne namni xiinxaluu kan danda'u ulamaa'onni maal jedhan yeroo garii نمني واني مالي كوني هجر وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآن أودو يتشون قرآن إيسو يتشون قرأوا أبو بتشامتين لما مالي تفسير سا ويتقرأ كان عم يرو باينه بقرأ رايو جمر أن القرآن يرو شنفته جاء كنا كيسة يرو قرآن فته قرآن كان يوجد لك ابن سورة كان يوم فتا سورة تيانو يوم جل كبيتين يوم فتا يعني يرو باينه sanii miti aayaa qara'aanu san ma'anaa isaa hiikaa isaa beeknee maaliin nu ajajuu jira xiinxaluu dhabuudha ooduun inni dhugaa jedhan quraana dhiisuu jechuun sanii jedhan ulamaa'onni gadi kanaafuu ma'anaa isaa yoo namni baratuu dhabe hiikaa isaa yoo baratuu dhabe yoo xiinxaluu dhabe hin beeku akkamiin hojjeta namni itti hojjetuuf waan san beekuu qaba nama bahar gubbaa dhaabbatee dhabootu jiru jechuudha akkasii bishaan qabda akkatti dhugan hin beektu dhugaadhaan quraana sanitti hojjetuuf ma'anaa isaa baratuu fi xiinxaluu waan nurraa eegamuuf rabbiin xiinxalaa nun jedha qalbiin namaatis yoo xiinxaltee nagaan laalte sii jiite jechuudha dubbiin teeti hatta uummanni sahabaatu barra ayata tokko gizee barannee jaan barra haga ma'anaa isaa barree hojiirra oolchinu ayatuma birattuun hin dabarruu jaani bara hin dabalan kan bira yoo ayata tokko irra baratan haffazan ma'anaa baratan ma'anaa boodamoo hojiirra oolchan saniif amma ulamaa'onni maal jedhani sahaabaan durii osoo gara islaamiin dhufii duran haalatti jiran san beekanii miti quraanni kun dhufee haala isaanii jijjiiree ol isaan fuudheennaani nagaan waan hunda yeroo isaan itti kennanii xiinxalanii waan hunda takka takkaan itti hojjetutti akkasitti garagalanii jedhanii himan. Naam sagantaan keenya gara dhumaa waan deemaa jiruuf mahii irratti waa'ee quraanaa sadarkaa quraanaa wal qabatee keessattuu namni gargarii guddina umrii isaatiif haalaalee quraanaa akka waan umrii nama daangisutti quraana qara'uu faadhiisa kana gabaabsitee jechataa manu jettee ammas walumaa galattuu sadarkaan galatni namni quraana qara'u qabu hawaasaaf dhaamsi ati gabaabarratti qabdu. Yeroonis dhume gaadaawwattoota keenya gabaabsine ituma waan quraanni fadlii inni qabu akkuma ustaaz Naasir jedhe amma quraanni umriin keenya guddateef irraa hafuu hin qabnu quraanni laafaadha yoo nu dhibeellee namni nagaan qara'uu danda'e baratee ajrii guddaa qaba namni immoo quraanni isa dhibaatii ammas har'as boorus yaani irra deddeebi'ee yoo isa dhibeellee qara'u immoo ajrii lama qaba jedhanii ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam akkasitti jajjabaatuu qabna duniyaa kanarratti illee quraanni nama isaa waliin ta'e إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ربي ألفودا بورو آخرات اللي مو جنة كيستي قرآن قرأي ألبه غير جنة درجة قد ألبه أما أكسم اسم ربين ويا بورو ويا آخرات قرآن كنا أكما قد ما نفقفيت أنا يوك وقمان قرآن يشو والتي أتقباني دنيا كنا رتي ولما قالت دنياتيس آخراتيس نمني قمتشو بربادي ابن عباس يتشون صحابة قد كان ربي صلى الله عليه وسلم دعائي قد أني في مجاكنا تفسير برسيسي أني دعائي قد أني في مال جدا نمني دنيا رتي قمتشو بربادي آخراتيس أكسمس قمتشو بربادي قرآن كان برتي تهاوجت ويرا سنبودا مال جدي قرآن ربي قرئه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة دنيا رتي إن جلتو آخرات مو إن هونغا أو يلئ
نمني مو قرآن حديثه وآيات متى أنا تمال ربين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نمني ذكري كي الرافقاتي قرآن الرافقاتي جرو إبوتاتي ربين چنقا إسجراتي سيدا كنافو غمچو جچون بري قفا بري مالقا ولغورو متي durummaa maallaqaati miti jechuudha. durummaa maallaqaati miti. Maallaqis nama gammachiifti yoo diinii waliin ta'e jechuudha. Nama diinii qabaatu, nama karaa rabbii irratti kennatu, nama sadaqatu yoo maallaqi maashaallah diinii wajjin lamaanuu yoo wal faana argaman nama gammachiisa. Garuu immoo quraanaa fi diinii rabbii dhiisanii maallaqa bichaa waliin guuruun gammachuu namaan fidu. Inuu cinqaa kanan jedhamne rabbii jedhe gaanaa miti. Jiruu gammachuun qabne isa jiraachiseedhe. waan akkasiiti kanaaf inshaallah duniyaattis akhiraattis nama gammade ta'uudhaaf quraana wajjin walitti hidhatu qabna asmarratti gabaabbadha jazaakumullahu khairaa waan nu daawwattaniif gara ustaadaattiin isin deebisa inshaallah. Egaa daawwattoota keenya sagantaan arraa kan jalqabaati malee kan xumuraati miti. Arraaf gaa doktora keenya inshaallah waan daqiiqaa muraasaaf studio TV Islamatti arrantana sagantaa qopheessine sagantaatti anutti yoo rabbi fedhe inshallah mee imala qur'aanaa waan jedhu saniin sheekha hojii mari'anna inshallah haga sagantaa biraatii walitti deemnu ulfaadhaa galatooma jazaakumullah warri waan kana daawwattan obboleeyyan keessaniif illee raabsa isinilleen saabitanii bakka jirtanii sheekha barbaaddanii bakka jirtanii akka qur'aana jalqabdanii barattanii ma'anaa isaa barattanii itti hojjettanii isin jenna ijoon dubbiidha ergaan keenya guddaan bu'aan asirratti nuti isiniif akka argamu barbaannu qur'aana kana ulfina isaa beetanii isinilleen ulfina san rabbiin isiniif kennuutu jira akka ulfina kana lafaa fuutanii waliin ulfaattanii fi turtii gaarii wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhukkuba hunda kan nuuf kennu fayyaa yaa madda gammachuu jecha rabbii khiyyaa namatti hin jabaatu hundaafuu ni lafa jiruun muslimtoota isaan tolee ifa.